Gammachuu kana caalu maaltu jira yaa obboleeyyan keenya maasha Allah tabaarakallah alhamdulillah baga olmaanuu gammanne warroonni roozaa jaalattanii akkuma asiin dura rooza hundi keenya cinqamaa yaadamaa turre alhamdulillahi sa'aadaatu jabduun gootittiin soixee argitee jirti baga argamte alhamdulillahi numartuu warri isii jaalannu warri hordoftoota isii taane hundi keenna mabruuk baga walumaanuu gammanne isiniin jedhee jira hordoftoota kiyya wallahi hedduu gammadee gammachuu keessa himimmaanii jechuudha gammachuu keessa himimmaan jechuudha nama jaalatu tokko yoo argame alhamdulillahi rabbil aalamiin wallahi roozan hedduu tokko garana nyaatte jechuudha isiin kaleessa akkasitti jireenya bareedaa jiraataa jirtu suni har'a uumatti jabaatteetu mana nyaataa keessa isii dalaysiise wallahi dalagaani xiqqoo hin qabdu walaakin isiin kaleen akkas jirtu sun har'a yoo dalagaa kanatti deebitu baay'ee tokko garaa nama nyaataa jechuudha alhamdulillahi waa maraafuu kama isiin argamte galata rabbii alhamdulillahi abbaa isii miskiina san akka isii maatii isii hundaa keessanii warroota isii jaalattan ana ahli firoota isii hundi keessanuu baga gammaddanii alhamdulillahi baga walumaanuu gammanne assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh kabajamtoota fi jaalatamtoota daawwattoota hordoftoota YouTube channel kiyya jalatti argamtan welcome ashama harka fuuni hundi keessanuu ala fi keessa xiqqaa guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne baga jiraattan isiniin jedha hordoftoota kiyya warroonni jalqabarra hanga mana hordofaa turtan hedduu naaf galatoomaa warroonni haaroo taatan immoo ani haa dhufu welcome baga nagaan gama YouTube channel kiyyaa dhuftanii isiniin jedhee jira hunduma keessanuu amantii kutaa ganda osoo hin jenne nageenya kee qilleensarra faca'ee isin haa ga'u hunduma keessanuu isiniin jedha hordoftoota kiyya har'a oduu gammachiisa warroonni dura laayikii sheerii godha warroonni haaroo immoo subscribe godha viidiyoon kiyya isin toleen afaan tura isiniin jedha oduu gammachiisaa roozaatu yeroo dheeraaf cinqamaa yaadaa turre alhamdulillahi rabbiin kalutti roozaa teenna nu argamsiisee jira kanaafuu nama dhaamsa dhaamuu jabaadhu jabeessii sa'aadan dhaamsi an jedhu har'a viidiyoon kiyya akkuma argitan waa'ee roozatii gammachuu guddaan gammadee warri isii jaalattan parsantii dhibba keessaa dhibba har'a gammachuudha warri roozaa jaalattanii roozan nama gaariidha jechuudha roozan argamtee jirti sa'aadan viidiyoo gadhiiftee jirti roozaa arge jettee akkuma beekamu sa'aadan roozaa soqaa turte jechuudha akka gaafisiin baddeeti abbaa isii wajjin roozaa soqaa turte jechuudha alhamdulillahi rabbii roozaa argamsiisee jira rabbiin galanni haa ga'u alhamdulillahi rabbiin hin tura malee waan tokko furmaata godhuun isaan nafu amma rabbiin haala isii haa mijeessuu fi bakka isiin baatetti bakka isiin jirtutti rabbi isii haa tiisu hiree gaarii rabbi isiif haa tolchu waan hamtu rabbi isirraa haa qabu wallahi sa'aadanii goobaziidha wallahi soixee isii argite baga rabbiin argamsiisee amma rabbiin isiif haadhaaf abbaa isiititti gammachuun isii deebisee akka maatii isii bira gammaddee jiraatu rabbi isii haa taasisu dhiifama roozan nu yaaddaa fi turre argamte kun akkanatti sa'aadan hajjabattee tumaan kun osuutuma jettee hijaaba ol kaate fuula isiitirraa gabbutte ani gammachuu keessa himimmaan boo'ee jechuudha gammachuu roozan argamtee fi hedduu tokko das nama jedha roozan argamtee gammachuu alhamdulillahi amma rabbiin bakka isheen jirtutti jireenya isii jireenya gammachuu jireenya raahaa jireenya aara galfii rabbi isii haa taasisuu fi kanaaf waan hedduu tokko nama gammachiisaa waan baay'ee namatti toluudha horri roozaa jaalattan holumaanuu baga gammannee baga gammaddanii hundumti keessan amma rabbiin mana namaa kana keessa dalaguu kana keessa rabbi baasee fi jireenya aara galfii du'aayii godhaa fi anillee du'aayii godhaa fi isinumti keessanuu du'aayii godhaa fi du'aayiin tuni waa hedduu namarraa deebisti rabbiin mana namaa keessa qacaramanii biyya keessatti dalaguu miti nama man ofii keessa dalagatee bultii ilaa yooma qiyaama haga gaafa addunyaa tanarra du'aan deemanii
bultii rahaa argattee keessa jiraattu bultii itti gammaddee keessa jiraattu rabbi isiif haa tolchu rabbi isiif haa bareechu osuma isiif gammannu osuma miidiyaa kanarraa isiif gammannu yeroo hedduu viidiyoo isii waraabdii bakka hordoftoota kiyyattii du'aa'ee nu gooti har'a jabaa wama jabaattetu mana nyaataa keessa isii dalaysiise alhamdulillah waa maraafu alhamdulillah kull haal rabbiin katare tare kama dhufuuf jireen ishii jireen of duraa jireen gammachuu abbaa mana abbaa gaarii ka akka haadha abbaa ka aara galfii ka qabbana rabbi isiif haa godhu jireen isii rabbi isiif haa bareechu alhamdulillahi gammachuun koo kana fakkaata isinoo gammachuu roozan argamte hoo isinoo isin biraa maal fakkaata alhamdulillah rabbi kenna shukrii isatti haa jiraatu yaa rabbi akkuma rooza argamsiistee nu gammachiiste kana ijoollee teenna tadhin gadda addunyaa raatanarraa nu geggeessuu hedanii jettee boottu sanillee yaa rabbi roha isaanii oolchi nu gammachiisi alhamdulillah gammachuu zalaqiyaa haa nu taatu alhamdulillahi gammachuu rooza argamte kana fakkaataa hordoftoota kiyya isin akka kan koo gammaddaniif ammallee du'aayii godhaafi yaa rabbi rooza nama obsee sabaree gidiraa hunda yaaddoo hunda makaraa hunda obsee sabaree nama waan gammachuutti bahee waan gammachuu argee gammachuu zalaqiyaa jiraatu rabbi isii haa taasisu roozan argamte kana fakkaata alhamdulillahi ammallee du'aayii godhaafi rabbiin amree kulli isii haa laaffisu wama jabaatetu mana nama baasee mana nama keessa qacaree nama dalaysiisa biyya keenya keessatti namni mana nyaataa keessa dalagu hangami mindaan isaa hangami immoo waan jabaatetu gadi baasee nama dalaysiisa waa malee namni mana ofii keessa gadi baheetiniin mana nyaataa keessa hin dalagu alhamdulillah marafuu fayyaa qabaattee ammaa ka argamte rabbiin haala isiif haa mijeessu walitti isiif haa qabu nama mana ofii keessa taa'ee aara galfiin gammachuun dalagatee jiraatu rabbi isii haa taasisu viidiyoo isii irratti qormaata hedduu keessa dabarte nama qormaata dheeraa keessa dabaree gammachuun dubbatee gammachuu jira khalas jireenyi kiyya yeroo dheeraaf makaraa hedduu argaa ture bashiru saabiriin jedhe rabbiin nama rakkoo yeroo dheeraa san keessa immoo gammachuu rahatti bahee gammadee jiraatu rabbi isii haa taasisu wallaan hedduu garana nyaatte kana argeennaani dhugaan seeniyyuu bakka namni kun biraankii jedhaa koo isiin immoo lakkii biraankii miti dhugaa jetti wallahi taani rabbitu beekaa bakka kana argee jenna wallahi hedduu garana nyaatte akkuma isiin asiin durum ciyyoon ho'ii sagaleen irra ergitee mana nyaataa keessa dalaydiinaan jettee viidiyoo gadhiifte sani kunoo dubbiin akkuma isiin jette ta'e alhamdulillahi rabbi jireenya ishii haa tolchu rabbi ishii haa laaffisu hunduma keessanuu rabbi haja muraad isinii haa guutu amrii kulli isinii haa laaffisu walitti isinii haa qabu nama makaraa ceegii yaaddoo hedduu keessa taree immoo nama rahaa fi gammachuutti jireenya gammachuutti bahu baada obsee sabaree booda immoo nama gammachuu argu rabbi isin haa taasisu wallahi akkasii gammachuun kan qarraa daangaa hin qabu bakka amjayyoon tana waan jaaladhuu fi turee jira amma ishii hordoftu yeroo dheeraaf hordofaa ture jechuudha amma naannoo almost waggaa lamaa geennee jirra otta roozaa achi dura osoo chaayinaa lambanatiin dura isii hordofaa jechuudha yoo tayyaman hin jirtu san ture jiraanii bakka yeroo dheeraaf isii hordofa bakka viidiyoon isii marti nama bohaarsaa namatti tolaa akkasii alhamdulillahi maraafuu kama isiin argamte rabbi jireenya isii haa tolchu jenna akkasii gaardoota viidiyoon kee karaa kana fakkaataa haga viidiyoo biraatti nutti deebinutti baay'ee turtii gaarii